federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsinee kennu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan dagatina. Yoo jiruu bareeda jiraanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleeyyan kiyya akkuma dhagaa jirtan kunoo akkuma dhagaa jirtan obboleeyyan kiyya kunoo Jawaar Mohammad qabamee hidhamee jira jedhanii rabbiin nuuf haa baasu. Haqaa ilmaan Oromoo rabbiin nuuf haa baasu. Bara baraan boo'ichaa kan keenya jamaa waltaanee hafalmannu inshaallah. Inni Oromoo akka kanatti jigee lafatti nafu guyyaa tokko hin turra malee inuma hurraa jette boombiin. Kanaafuu innaan inshaallah haqni jiru inuma ba'a inshaallah yoo rabbi jedhe. Rabbiin haqa ilmaan Oromoo lafatti hambisini. Afshiraa tokkoomaa waa tokko isinitti nagaamin inshaallah yoo rabbi jedhe in injifanna. Haqni jirus immoo hin ba'a isiniin jedha. Abbaa haqaa kana sanan jedhu rabbiin haqa Oromoo lafatti hin gatin. Eenyuun yoo ta'u rabbiin murteessu. Warra hidhamee jiru kanallee rabbiin haa baasu. Jabaadhaa obboleeyyan kiyya keessattuu warri biyya keessaa wal ta'uudhaan tokkummaadhaan hafalmannu isiniin jedhaa. Jajjabaadhaa obboleeyyan kiyya. Warra nurraa du'eef egaa jajjabinaa isiniif hawwina maatii isaa jiraatiif. Akkasumaan isiniin jedhaa obboleeyyan kiyya isinitti illee dheeressuun barbaadu. Kanaafuu innaan haa tokkoomnu yaa ilmaan Oromoo. Wanni eeggannu tokko hin jiru kalas falmachuudha tokkoomneen falmachuudha kan nu baasu. Kanaafuu wal haa dhageenyu wal haa dhaggeeffannu wal jala hiriirru wal hiruu hin qabnu kutaadhaan gandaan lagaan wal qoqqooduu hin qabnu. Jabaadhaa inshaallah yoo rabbi jedhe keessaa hin baana. In injifannoon kan ummata Oromooti inshaallah. Warra hidhamee jirus rabbiin nuuf haa baasu. Warra rukutamillee rabbiin nuuf haa fayyisu. Kanaafuu jajjabaadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Ulfaadhaa galatooma. Injifannoon kan ummata Oromooti inshaallah yoo rabbi jedhe. Haa tokkoomni hafalmannu inshaallah keessaa baana. Nagannaaf jiraadhaa obboleeyyan kiyya.